بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرتو المان ورمو كم نجا فيادا نجيني مال فكاتا نجاكيا الحمد لله قالن ربي قدا فاتلو الحمد لله جرتو بك جرتنتي بقى نجزراتني ورونيان أمانتا براساتني ساشمار كفوني أكم نجا فيا هيسني بقى جراتني همزيات هوبي سبسكرايب شير لايك gochuu hin dagatinaa. Warroonni agammaatti maatii naaf taatanii na jajjabeessaa jirtan koomentiidhaanii akkasuma yaadaanis na bira dhaabataa jirtanii hedduu tokko galatoomaa isiniin jechuu barbaada. Akkamuu maatii naaf taatan warroonni maatii naaf hin ta'inii akka maatii naaf taatan abdiin qaba. YouTube channelii kiyya kana irraa barnoota takka akka fudhattan abdiin qaba inshaallah biiznillah. Keessaafuyyuu dubartiidhaaf ogummaa harkaa haa xiqqaattu hojiin xiqqoon qabdu jedhanii hin barattan jedhee yaada. Orma jalaayyuu barannaa ani mataan kootiyyuu orma jalaan barataa ture, amma immoo ofii kootii waan bareerraa isiniif hin qooda jedheeti. Kanaaf wal haa guddisnu, wal guddisuun aadaa keenya haa ta'u, wal bira haa dhaabbannu, waan dandeenyeen wal haa gargaarru isiniin jedha. Ani callee aadaa Oromoo hin dhahaa inni jalaa hin argattu. Akkasuma immoo farshaa bunaan eegaluun barbaada. Amma wajjiniin turraa farshaa bunaas ni eegala. Isas akkana jalaa barattanii kan beenne barattanii ka barattan ka jirte ka duraan beektan ammoo akka sheer naaf gootanii isiniin jedha. Hedduu tokko naaf galatooma warroonni haga har'aatti maatii naaf taatanii na jajjabeessuu jirtan hundi keessanuyyuu hedduu tokko naaf galatooma isiniin jedha. Har'a immoo maal qabattee dhuftee hojjettanii farshaa bunaa akkatti dhahanii wajjin ilaallan jedhee dhufe maal akka nu barbaachisu wajjin ilaalla. Inni jalqabaa jirbii kana waan maqaa isaallee ani arabiffaanis hin beeku afaan oromootiin illee hin beeku garuu daanteelii akkas na fakkaata maqaa isaa dabannaa zarzarraadha yoo mudhatee yaada. Isa kana farshaa bunaa tokkoo fi isa afur nu barbaachisa. Farshaa bunaa tokko dhahuudhaaf isa kana abbaa afurii nu barbaachisa. Akkasuma immoo isa kana jirbii isaa bifa barbaaddaniin nu barbaachisa. Ammas dabalataa marfee isaa kana marfee guddaadha. Marfee guddaa kana nu barbaachisa. Akkasuma maqasiidha. Maqasii callee ittiin fayyadama isii makanaani. Akkasii amma akkatti jalqabanii wajjiniin ilaallaa nafaana turaa inshaallah. Akkatti farshaa bunaa jalqabanii isiniif agarsiisa. Kinoo isa kana inni kuni gabaabinni isaatii kun dheerinni isaatii garaadha jechuudha bal'inni isaatii. Isa kana yoo barbaadde akkanatti wal qixxeeffachuu dandeetta. Rakkoon qabu qixxee isaa herreegachuu qixxee isaa irraa jalqabna waan ta'eef yookaan ammoo bal'ina isaa kanarratti jechuudha. Bal'ina isaa kanarratti kinoo asirraa isa boolla isaa kana jechuudha. Isa kanneen keessaa takka jennee lama jennee haga 47 herreegannaa. Haga 47 jechuudha. Haga 47 herreegannaa. Yeroo 47 irra geennee qabannee asii walakkaa isaatti irra gadi laakkaa'anne. Walakkaa isaatti irra gadi laakkaa'annee an keessa waraanee dhiisee jira waan ta'eef walakkaa isaa kana hanga 43 herreegnaa. Kinoo
walakkaa isaa kana kinoo asirraa jalqabee jira. Takka 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 takka 22 23 24 25 26 27 28 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 kana keessa jala isaatti jirbii gudunfadhee jira kun mul'ata. Gudunfadhee keessa 43 tana keessan ol fudhadha. 43 keessa erga ol fudhee booda immoo jirbii isaa dheeressee muree itti galfadhee jira. Baay'ee dheeressee illee jiru maaliif jalaa gugudunfama waan ta'eef jedheeti. Waan jalaa gugudunfamuun jedheetiin baay'ee dheeressee jiru jirbii isaa jechuudha. Amma bakka 43 kanarraa akkasittiin gudunfee gadhee ol qabee meeskaleeffadha. Amma kinoo jalqabuuf hin jira. Ani diizaayinii 21 jalqabuuf hin deema. 21 jechuudha. Isii 43 keessa ol fudhe saniin isii san takka dhee 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 takka keessan gadi fudhadha. Digdami takka keessa gadi fudhee kinoo akkasittiin naaf gadi baha. Amma yeroo jala kanaan ol deebisu 43 sana dhiisee tokkorraa gadi bu'ee gara asitti tokkorraa gadi bu'ee gara kiyya kaasaanu kanatti jechuudha. Tokkorraa gadi bu'ee marfee ol deebifadha. Asiin karaa natti as aanu kanaan gara 21 gadi fudhe kanaan sanduuqa tanarra darbee taasii aantu tanarra darbee tageda aantu 22ffaa keessan fudhadha. Cinaa isii aantuutitti jechuudha. Tartiiba amma ol deebifadheen irraan. Ammas tartiiba isa tokkoffaadha kun amma 43ffaan sun tartiiba tokkoffaa darajaa tokkoffaa ta'ee darajaa lammaffaa ta'ee ammas darajaa sadaffaan ta'a asitti. Darajaa isaa wal jalaa gadi bu'aa deema jechuudha. Wal jalaa gadi bu'aa deema. Asiin gadi bu'aa deema. Asiin ammoo tuyyuu keessa gadi siiqa akkana gadi siiqa. Akkana gadi siiqa asirraan ammoo akkana gadi dhufa daa'imindii ta'ee baharee darajaatti jedhaantutti gadi siiqee fudhamas takka irra gadi darbee isinis mul'ata dheeraadha kinoo asittis boolla isaa tokko irra darbee asitti illee boolla isaa tokko irra darbee ammallee asittiin kanallee irra darbaa fudhaa irra darbaa fudhadha jechuudha. Baay'ee tokko salphaadha dalagaan kamuyyuu yoo itti dhiyaatanii jedhanii wallaahi baay'ee tokko salphaadha. Ogummaa jechuun waan guddaa miti garuu dalagaa tuffachuu kennatuyyuu nama xiqqeessa malee nama kamuyyuu hojjetuun baay'ee gaariidha yaada akka kootitti. Sima mataa kee fayyada waan ta'eef keessaayyuu nuti dubartii yeroo kenna haga teessumaan dabarsinu yeroo dalagaan qabnetti mana keenya keessa yeroo teenyu fa'a itti fayyadamuu qabna. Maaliif mana keenyaaf bareeffachuuf dhiirtiitu nu gargaaran waan ta'eef baay'ee gaariidha baay'ee bareeda numaaf hin tola waan ta'e jechuudha. Amma diizaayinii isaa akkanumatti wal jalaa gadi deema waan ta'eef waan isiniif himu wayituun hin qabu. Tokko tokkorraa gadi bu'aatiin deemna jechuudha. Kun tokko tokkorraa gadi bu'aatiin deemna akkasiin mul'atu kanatti hin kennu isiniif dhiyeessee ilaala. Tokko tokkorraa gadi bu'aatiin hin deemna waan ta'eef waan isiniif himu hin qabu. Akkasii baradhaa irraa fayyadamaa
mana keessanii midhaagfadhaa, buna dhaabadhaa irratti hin fata jedhaanii akkasuma callee aadaa Oromoos baradhaa, aadaa keessan guddisaa. Aadaa keenya guddisuun ammoo kan biraarraan eeggamu numarraan eeggamaa, numarraan kan biraa wayituu dhufee nuuf hin guddisu aadaa keenyas numa mataa keenyatu guddifata waan ta'eef kennumatu kenna. Kan hambaa keenya nuuf hin ta'u waan ta'eef haa barannuu isiniin jedha. Hojiin tuffatinaa hamma ishee. Hojii tuffatinaa. Hojii kanaan akkamittiin hojjedhaa? Ulfaataa innuyyuun ulfaataa danda'een dalaguun jedhina. Hin danda'aa jedha dalagaa kuma kanayyuu. Wallaahi ani isa kana yuutuubiirraan baradhe dhugaa rabbii. Hin beeku. Callees akkasuma. Callees jechuun baay'ee salphaadha. Maaliif hin ulfaatu? Hojii ulfaatuun se'anii baay'ee tokkotti miidhamee garuu haa ta'u immoo baradheera. Itti yaadee itti miidhamee hirriba baay'ee tokkotti dhabee callee jechuudha. Isa kana immoo baay'eetti hin miidhamne baradheera garuu. Akkasii uuma kamuyyuu itti xiyyeeffannee taanaaniin akka dandeenyu abdiinatti hore wallaahi. Maaliif anis akkasuma hin danda'u jedhaatumaan laalaa ture. Amma fakkeenyaaf daanteeliin laalaa, ogummaa biraas wantoota akka huccuu hodhaa maaliifanii baay'een ilaala. Garuu ammoo itti dhiyaadhee hojjedheen beeku. Liyaadeetumaan hin danda'u jedheetumaan calleedha waan ta'eef na jalaa kufee hafa. Garuu kufee akkanaaf ni kan taasisu maalidha? Itti kalaattee hojjechuudha uuma kamuyyuu taanaan jechuudha. Akkasii kinoo amma akkanattiin dhufee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 geessa. Amma 12 ta'ee jira. 12 kana ammoo eessa dugda duuba isaa garagalchee jirbii isaa kana keessa kinoo asiin kana keessachi fudhaa. Keessa isaachi fudhee kan duraa kanaa waliin akkanaaf deemuuf jechuun. Kinoo amma akka isinitti mul'atuuf isinittiin fida. Isa ka gubbaarraa kana dhiisee tartiiba ta'an keessa tartiiba kana keessa kinoo tartiiba kanaan wal fakkaatuun deemama. Tartiiba kun asiin marfee argaa jirtan jedhee yaada. Marfee kana kinoo bakka kanarraan jalqabama. Gadi ol deebifadhaa jalaaniin eegala jechuudha. Sun bakkeena nama itti guduunfadhe sana isa dugda duuba aanu. Dugda duuba isaa wanni beektanii kinoo wanni kuni meediin chaayinaa jedha Chaayina. Inni kun dugda duuba isaa aana. Dugda duuba isaa hin calaqqisas jirbiin kunuyyuu jechuudha. Garaan isaa immoo akkasii miti. Dugda duubni isaa hin ifa kunoo isinitti mul'ata. Akkasii dugda duuba isaa aana. Anamma kunoo asii ol deebisee jira. Tartiibuma kanarraan oofamu jechuudha. Tartiiba kana isaaf aseen asitti illeen kanarra dabree kanarratti hin dhufa. Ammalleen akkanatti hin ba'aa dhufa jechuudha. Isiniif hin agarsiisa. Kinoo as jalanatti illee ammoo isii kana sanduuqa kanaan wal fakkeesseen fudhu. Kanaan wal fakkeessee fudha kunoo. Kana irra darbinee kana keessan fudhadha. Kinoo ammallee darajaa chaantu tanarraaniin ol deebifadha. Takka gadi bu'aa deema jechuudha. Takka gadi bu'aa deema. Kun immoo gara saanutti jalaan fudhadhu gadi siiqa. Gubbaa kanarraan illee jalaa darajaa takka gadi bu'aa. Asiin illee darajaa isaa takka jalaa gadi bu'aa deema. Akkasii salphaadha. Baay'ee tokko salphaadha. Dhugaa rabbii salpha jennaan marra takka salphaadha. Isinirraa fagaatee yoo jedheef hin beeku. Hojii hojjechuun ammoo qaanyii miti. Kanaafuu wanti miidiyaan kun ammoo nama sodaachisaa dhugaadha.
bas yoo hojii waan michuu warra hojjette inni nama sodaachisu hin jiru. Ati ofii keetii yoo of eegdeetiin waan bareedduu irratti hojjedhee ofis fayyadee namas fayyada hojjettee rakkoon qabu. Sababati dhufteetiin waa tokko dabarsiteef yookiin namni tokko sirraa fayyadamee ittiin rakkina keessaa ba'uu danda'a ta'a yookiin yeroon dabarfatuu danda'a ta'a. Yoo guutuun guutuutti illee rakkina jalaa bahuu dhabe jechuudha. Kanaaf walaa guddifnu isiniin jedha. Kan beeku immoo kan beekne haa barsiisu. Kan beekne immoo akka beeku jalaa haa baratu. Akkasii Hamziyaa Tuubee subscribe, like, share, comment. Yaada qabdan commentii barreessaa. Itti dabalii nuuf hojjedhus yoo jettanii commentii barreessaa. Nulleen hojjetinii yoo jettan akkasuma yaada keessan waan ta'eef barreessuun dagatinaa commentii. Like immoo godhaa. Like nama fayyaddi jedhanii anillee YouTube kanaaf haaraa waan ta'eef waan isaa baay'een beeku. Baay'ee beekullee baadhu. Like godhaa, nama jajjabeessaa. Hamilee namatti horaa. Maaliif namni meeqa dhufee hordofee jira, naaf nama meeqatu ilaalee jira, view fan dabalaa waan ta'eef yeroo seentanii ilaaltan like gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Walaa guddisnu, wal guddisuun aadaa keenya haa ta'u, guddina waliif haa hawwinu isiniin jedha. Akkana ilmaan hayyaa. Kino amma yeroon xumurru sarara kanarra yoo deebi'ee xumurra. Kun amma tokko naafee jiran beeksisa inni. Sarara irra tokko irra deebi'ee jedhee xumurree jirra jechuudha. Sarara wal fakkaataa irratti yoo deebi'e xumuruu kenna nuuf argisiisaa jechuudha. Amman xumuree jira kinoo 12 duratti 12 laakka'ee jira waan ta'eef amma immoo dirqama laakka'uun qabu. Maaliif isaa waduraarra deemaa jira waan ta'eef kinoo amma V ta'ee jira qubeefi. Amma dhufee duduuba deebisee duduuba kiyyarraa as deebisee asittiin gudunfadhee jirbii dhumatee jira. Jirbiin kiyyallee waan ta'eefin jirbii immoo akkasii gudunfee funyootti godhee jechuudha. Taatee kinoo akkana haganumatti hin dhoofne kinoo laalaa salphaadha waan ta'eef amma immoo kara kaaniin dhahee itti qaxxalee jechuudha. Bulema kanaaniin itti qaxxala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kunoo gudunfee jira. Amma kaan fideetti kanattiin gudunfadha. Maaliif egaa irraa hafte taateeti kaan fidee kanattiin gudunfadha. Odoo deddeebina. Kinoo jirbii fidadhee jira. Akkanuma walittiin gudunfamu. Kanneen lamaan isaa qabeeti. Jirbii irraa qara haftee fi kaan walitti gudunfee akkana jalaan hiikkanitti walitti gudunfamu. Kana ilaan fuffurannes. لا يهدينا مكيف مسجد الأرض. Bakka kana walitti gudunfee jira. Bareechee walitti gudunfee jira. Bakka itti lammaffaatti jalqabu waliin ilaalla. Kinoo jirbiin isaa kanaan jalqabee isii kan akkasitti yaafadhee dheereffadhee muree marfeen bakka marfee calleessan makaraa nama gootu waaree yoo suutti namaa galti maashaallah. Gana maal inni maqaan isaa wanna hodhansan gana wixinee hodhuu jirra madaabaraa kanaanis
waan oltu seena kinoo amma fuula isaa deeffadhee jira. Fuula isaa deeffadhee bakkee duraan 43 lakkoofne tana ammas garan asii as laakka garan asittiin 21 jalqabe waan ta'eef isii sanarraa takka jedhee 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 takka amma 20 takka kana keessaan ol deebisadha asiin dhufa way achitti qabee dursa asiin ol deebisee bakka 43 san keessaan dhufee achi ka'ee 20 takka tana keessa gad deebifadha. Kinoo 20 takka keessa fudhee amma ammoo egaa asiin ol fudhee jiraadhee tana keessaan fudhadha amma as deebisaa asiin darajaa isii akkasuma gadi bu'aa asiin illee akkasuma akkama kanaatti hin baasa jechuudha. Herregee akkuma isitti 12 hin xumura wajjin turrare yoo jirbii haafattan jirbii isii cabsataa akkana baaftan baay'ee bareeda dheeratee jedheef namatti nama jalaa ol keessa gudunfama waan ta'eef yoo cabsatanii baay'ee bareeda yoo jirbiin illee akkana maramtee jettee akkanumatti suutaan hiikaa deemu akka bal'atuuf hin jechuudha. Asiin darajaa isii takka irraa gadi bu'aa sanduuqa tokkorra dabree sanduuqa lammaffaa keessaan gadi fudhu. Sa'aatiin irraa fixa madaabaraa kun luluqqisuun madaabaraa kun ammoo kunoo darajaa tokkorra darbaa jechuudha. Tokkorra darbaa fudhadha. Xumuree walitti deemna bara. Hin xumuruuf hin jira kinoo. Akkuma isin mul'atu kana beekamaan isinitti kaleesse darajaan isaa kinoo akkanumatti dhufu. Ammoo xumuruu isaa sararri isaa kun ka garanaan xumuramee kuni sararri isaa kuni ni dhufa wal qixxaatee ni dhufa. Amma asirrattiin xumuraa kunoo. Asirrattiin xumuran beeksisa sararri isaa sarara kanarrattiin xumuraa. Asinillee wal qixxaaya asinillee wal qixxaaya. Diizaayiniin biraas asinii waan dhufee bahuu fi asinillee waan dhufee bahuuf ababaan ta'a booda. Ababa maashaallah hin dagatina maashaallah. Akkasii gosa farshaa wajjin hin hodhinarra. Yoo barbaadde kinoo akkanatti herreegachuu dandeetta 12 waan ta'eef sanillee takka 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 amma tokko qofan na hafe. Tokko qofan na hafe. Kinoo amma xumuree jira isa kanas. Kinoo tartiiba isaa kan argaa jirtuuti. Amma egaa xumuree illee duuba deebi'ee kinoo asuma keessaan gadi fudha jilbii isaa kara jalqabaa sanitti hin deebisuuf jechuudha. Akka gudunfaan baay'anne gudunfaa baay'ates nama jibbisiisa. Kanaaf keessaan gadi fudhaan jilbii kana waan qabuuf hin muruurra. Maayif as keessa hoo deebi'ee irra gaarii daree. Amma ol deebisee garanatti hin deebi'a kinoo bakka kanatti hin deebi'a ammas. Bakka kanatti hin deebi'ee tartiiba kanarraan deema. Tartiiba kunoo kanarraan. Kana keessaa kana keessaa akkasumatti diizaayiniin isaa babal'ataa dhufa asinillee V ta'ee ba'a qubee V ta'ee ba'a jechuudha asittis akkuma kanaatti akkuma kan itti aanu sanitti qubee V ta'eeti man baha jechuudha. Sa'aatii dheeraa waraabuun feeneyyuu garuu daqiiqaa 20 wayii gahee jira kun ammaayyuu sa'aatiin isaa gadi hin dhaabbatu. Rabbitti nu laaffise waan jabaatti kulli. Akkasii walaa guddisnu Oromoo koo walaa guddisnu wallaahi. Maatiin aadaa ana miskiina tara.
Waallee kadhachuun nama sodaachisaa beekaa qaale. Hin baranne. Akkasii maatii ta'uun dagatina. Miskiina wallaahi. Akkasii farshaa bunaa dhayattanii geeffattan kalas yaa banaatti. Teettaniin jabaatan jedhinaa dhayadhaa. Ulfaataan jedhinaa teettanii. Dhugaan ulfaatu waan ta'eef dhayadhaa. Ammoo jirbii fufurdaa tokkotu jira. Jirbii fufurdaa tokko jira. Jirbii akka hodhuun hodhanii tokko jira ta'ee babal'aan tokko jira. Isa sanis deebi'anii sijjaadaa kunoo balbala fufoo afatan isii sanis irraa dhahuu danda'u daanteelii kanarraa jechuudha. Daanteelii isa kanarraa. Isa kanarratti dhahuu danda'u. Anamma maatiin koo akka waan kana hojjedhullee akka arganillee hin fedhu, akka baranis hin fedhu. Anammoo jalqabeetumaan dhiisuuf malee caafee isaa tokko hin bal'ata waan ta'eef dhahuun barbaadu asitti. Dalagaa mana dalagaatiittiin dalagaadhaan wal keessa nama jalaa baddii waan ta'eef calleen qofan dhayaa ani callee immoo akka dhahu eeyyamsiifadhee jirallee akkas yeroo taa'uun hojjedha waan ta'eef rakkoon qabu. Akkasii rabbiin keenya haa godhu. Kinoo jirbii isaa akkatti na jalaa badaa jirtu dhufanii amma jirbii isaa maal godhaa hin fura akkanumatti ofumaan irra zoolsisee yoo jedhe naaf deebi'ee babal'ataa deema. Kiisiidha wanni barra. Sufraa qaqal'isuun oolan. Akkasi addunyaan akkanuma sossobdee waliin jiraatti. Addunyaan akkanuma sossobdee waliin jiraatti. Kiisii mummuranii waan biraa irratti yoo hodhan bakka meeshaa faaya tokko ta'a. Maashaallah. Tabaarakallah. Akkana kinoo. Dubartiin biyya keenyaas maal callee hin hodhanii wixinee adda addaa ciicoo xuunxoo maal waan akkasii kanneen hodhu. Namni keenya immoo teessumsaan jaalatu iyyuu asli isaatu iyyuu ammallee 12 geeffisiidha kun takka 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 xumuramee jira. Asirraa nuun beeksisa laata. Ilaa asirraa nuun beeksisa kinoo amma akka xumureesin sararri isaa kunii fi kun wal qixxaa kunillee wal qixxaa. Amma immoo ganaa asittiin deebinee kanaaf kana guunnaree amma akkasittiin dhayame ergasii dugda duuba isaatti deebinee ammallee keessa gadi deeffannee akka guduunfaan na jalaan baay'ee waan barbaaduufini mul'ataan jiru natti fakkaata duuba seequ waa'eemsi duuba seessaqu alaa kulla haalittiin akkasii amma immoo gama kanarraan eegalla waan ta'eef bakkuma duraa 43 lakkoofne sanirraan guuttanna hundaayyuu achiin ol deebisaa achiin ol deebisee xiqqoosin takka haftee jirti waan ta'eef 2-3 deebi'a. Amma gara naasittiin bakka duwwaa hafee kanatti hin diidami takka laakkaa ammas isiisatti akka jedhee 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 takka 22 wayii 22 keessa fudhataara 20 takkaan keessa fudhadha. Yaadaan kuti garam faan ma baarif المهم كنو أما
Amma bakka naman dhibu maaliif sarara boolli isaa kana keessa kan maqara keessa fudhannee keessan deebifanna kinoo akkanatti jechuudha. Amma as keessa fudhannee as keessa deebifanna maraayyuu hodhamaa keessan deebifna asiin qofa jalaa bu'aa deemna jalaa gadi bu'aa deemna asiin garanaan ammoo kaanuma keessan deebifanna waan ta'eef salphaadha marraa dafee si jalaa deemas ammoo asittiin jechuudha. Amma jirbiin kiyya naaf gahaa hin jiru waan ta'eef kabiraatti guduunfadha. Jirbiin kiyya naaf gahaa hin jiru waan ta'eef walakkaa isaa keessa akka taa'u walakkaa isaatiif asittiin guduunfadhe. Jirbii immoo bareechee guduunfa akkana jalaan hiikanne. Akkasittiin keenya gurra isin jala yaa uummata kiyya. Amma xiqqoo hojjetanii xiqqoo barakaa qabdu hojjetan namatti hin tola. Rabbiin nama xiqqoo hojjetee guddoo argatu rabbiin haa taasisu. Gabrummaa biyyaan baatana jalaallee na jaanu haa baasu. Akka mana keenyatti raahaa argannee dalannu rabbiin haa taasisu biyya keenyatti keessatti jechuun. Jirbiin dheereffadhe beekamaanii karaa kaanitti illee akkanaaf darbuufiin jedhee. Dheereffadhe beekamaanii isin jedha. Jirbii marfee callee osoo taate sagalee ilaalaa yoo tana ilaalikaa. Itti namaan seentu daftee ishuu tokkaaniin dalagaa. Akkasii amma ol deebisee kinootti guduunfee erga ka'ee guduunfaan isaa akkanattiin caafii keessa oolee walakkaa keessa oolee rakkoo hin qabu. Kana hisaab yaane. Irra oolee caafii irra oolee akkuma ta'ettiin bareedaadha rakkoo hin qabu. Asiin tokko jalaa bu'aatumaan deemnaa haga 12 keenya san dhayannuttiin jechuudha. Tokko jalaa bu'aa kaan ammoo kunoo jirbiin guduunfaa jalqabde. Ayi makaraa kee. Akkanumattiin jalaa bu'aa isa kana keessa hanga asitti fudhaa asiin ammoo jecha asiin ammoo takka jalaa gadi bu'aa deema xumuree walitti dichaana. Kinoo isa kanallee xumuree jira. Amma cinaa kana hafe kinoo nu shirgattee haftee jirti bakkee shirgattee hafte tana walitti deebina ka. Asiin kinoo dudduuba deebi'ee amma eega 12 kiyya xumuree booda dudduuba deebi'ee muduraatti keessa luqqisee keessaas luqqifadhee bakkee isii haftee kanaaf hin jedhee gara dhufaa jira waan ta'eef akkasii as deebisee ol garagalchee jechuun karaatti deebi'ee hodhaa jiru sanittiin deebi'ee kinoo amma asiiniin jalqabee mire kinoo kana. Garanaa kana asirraan eegalee mire isee 43 san dhiisee garana as bu'ee takka irraa eegalee miti kinoo bakkee kanniinirra. Amma garanaa kanarraa eegale cinaa kanarraan eegale asittiin bu'a jechuudha. Asittiin bu'ee jirraan tartiibummaan boolla isaa akka hodhamee jiru kana keessaan guutaa dhufama. Kinoo achiin ol fudhadhee asiin immoo takka jalaa bu'aa deema tanaa keessa olaansee isin irraa gadi bu'aa deema. Jirbii isaa yeroo dafanii hojjetanii fi nama jalaa wannaa taatee qal'ataa deemti. Laazim kanattiin yoo hiddee siif furamte feenuu hiikkatti jechuudha. Hin hiikkatti akkasii
namni kophaa taa'ee haasa'u beekaa maraattuu namatti fakkaata. Ani kophaa kana baay'een fedha. Maaliif garee ijoollee baritaatiif hin beeku baay'een fedha, nama jibbisiisa. Akkasii almuhimmi farshaa keenya kinoo akkanattiin diizaayiniin isaa qajeelee naaf bahee jira. Isinis akka irraa barattanii irraa fayyadamtanii nama baruu barbaaduufis sheerii akka gootan abdiin qaba. Sheerii godhaa. Asumaan ijoolleen garee guddina Oromoo keessa waliin jirru hedduu tokko galatoomaa ulfaadhaa. Uuma hundaafuyyuu ulfaadhaa isiniin jedha. Wal cinaa dhaabbannee wal akkana jajjabeessuu kennaafis akkasuma ammoo guddina irratti wal barbaaduu kennaaf hedduu tokko galatoomaa galanni isiniin mala sabboontuufaa. Akkasuma ammoo ijoolleen hedduu garee keessa jirtan jechuudha. Ijoolleen baay'een maqaan isaanii tahee xumuruu hin dandeenye jechuudha. Hedduu keessan galatoomaa isiniin jedha. Osoo isin jiraachuu baattaniitiin illee sabskraayibiin kiyyallee naaf hin guutuu, sa'aatiin kiyyallee naaf hin deemu. Yuutuubiin haarofni baay'ee nama dhiphisa. Haga ol socho'utti jechuudha. Kanaaf galanni isiniin mala. Namni waa xiqqoo irratti waliin galateeffanne ammoo gaafa guddate illee wal galateeffatu galatan beeku. Akkasii rabbii guddaa gaditti galatoomaa isiniin jechuu barbaade. Jabaadhaa ammas haaluma kanaan itti nuuf fufaa. Isiniin jedha qaroo Oromoo. Kaasitti nuu farshaan akkanattiin dhahamaa. Isiniin jedha kaa habaayee bilbanaati. Yani nama dhiirri hojjetamu reessi nama dubartiidha. Albanaat bas albanaat. Banaat. Akkasii gaafa Itoophiyaa galtanii nuuroo mataa isin akka nooqachiifne baradha. Ani isinii himeera ammoo garanattiin dhufamu. Bakkee duwwaa hafte tana jirbii kiyya isima kanaan hin dhaqaa beekaa. Isima kanaan hin dhaqa. Keessan fudhadhee ol deebisee garan asitti ofitti as deebisee isii tana bakkee dura 43 jennee jalqabne san keessa ol deebise. 43 jennee jalqabne sana keessa ol deebifadha. Yeroo diizaayinii kanneen sadiin jalqabnuyyuu 43 san keessan ol deeffanna. Maaliif jalqabeen keenya isiidha waan taateef jechuudha. Asirraa immoo 21 isii san takka jennee tanittaan turraa lakkoofnee haga 21 ofitti jechuudha. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 takka. Akkasii 20 takka keessan fudhanna. Achi jirbiin moolila qaqal'atte fi garana fiigaarti dhugaaf qabdi jirbiin xiyyan dadhabde bara. Hin dadhabde. Akkasii الحمد لله رب العالمين على كل شيء. Ammas isaa sararuma kana keessan hodhaa ammas garanaallee sararuma kana keessan hodhaa achi booda ababaa akkamii akka ta'u ani jedhu isin hima. Maashaallah irraa jedha. Isin achi booda akka uummattiin ababattiin deebi'ee jettu.
baay'ee isinitti ta'e salphaadha. Maaliif namni wixinee hodhu diizaayinii yonnaa kanneen ajaa'ibatti hin baasaa jedhanii garuu ani sanumaafillee hin baafne jedhanii saniifillee hin baafne garuu diizaayinii ammoo fuulduratti ammoo diizaayinii ajaa'iba baasuun heeda malee ammaaf baasee hin jiru. Har'a sa'aatima guutuu waraabuu heeda kanas dhiisaan jiru ammas haga adii itti qaxxalutti hin dhiisutti warra Amaariffa Oromoo sana wal keessan harkaa dhufeenillee haga adii itti eda'eetiin isinitti argisiisutti hin dhiisa seetanii hin dhiisu. Sa'aatii tokko guutuun taa'ee waraabuu ni wal faana waraabaa jiran lisanuu dhugaa addaan dhaabeetii miti. Maaliifi sa'aatii kana saammadhaa sa'aatii kana namni mana hin jiru kophaa kan kun jira. Dawaama deemanii jiranii laftillee ganama aduun isaas reef bahaa jira mana keenya keessatti kinoo akkasii ganama kanaaniin sa'aatii kana saammachuufini wal faanaa taa'aa jira jechuudha. Itti aanus guyyaa biraatii walii waan deebinuufi har'a adii akka itti qaxxalan amma itti qaxxalee itti eda'ee maal jedhan qaxxaleen akkasuma jiran afaan Amaaraati moo afaan Oromooti qaxxaleen kun maal jedhan asumaanuu gaafii kiyya maali qaxxaleen kun baay'ee afaan Oromoo moo Amaara itti dabalee jennaanti nuti afaan Oromoo aneessaa bareedee ishee qaxxalee tan kinoo Buduufa deebi'ettiin nala gababbattee jennaaniin irraa muree itti guduunfee mura. Kenna akkasitti tolte. Akkasii amma ijirbii irraa muradhaa kinoo Allahu akbar laa ilaaha illa anta subhaanaka innii kuntu minaz zaalimiin subhaanallah alhamdulillah Allahu akbar laa ilaaha illallah muhammadur rasuulullah Allahumma salli wa sallim wa baarik alaa sayyidinaa Muhammadin kinoo amma irraa muree akkam taate caafiin har'a kinooti argadde silaa gidduu kana dhaabuun qaba ture bar viidiyoo haga kana hunda godhu dhaabuun qaba ture garuu argitanis rakkoon qabu habatin maalish saamaxuuni ittiin xumuraa lama qofannaa waan ta'eef garanaani sababa saniifin viidiyoo iyyuu dhaabni iyyuunillee soo dhaabee garuu gaarii ture. Sana kulla haalittiin dhiifama isiniin jedha dogongora jiru hundaafuu dhiifamaa sa'aatii dheeraa waraabes sa'aatii dheeraa waraabee ture garuu immoo farshaan isaa sa'aatiin gabaabbatuun isaa hin ta'u wal qixxaahee yeroo takkaa yoo dhumatee jedhe amma diizaayiniin kun yoo dhumatee jedhe baay'ee bareeda maaliifi waan wal fakkaatuuf jechuun waan wal fakkaatuuf guyyaa tokko yoo inni dhumatee baay'ee bareeda namaafis bareeda ta'ee baha namni guyyaa tokko jalqabee viidiyoo biraa eeggatu waan ta'eef sababa saniifin guyyaa tokkoon isiniif xumuruu yaade daqiiqaa 50 jala geenyee jirra sa'aatii jechuudha sa'aata akka guutuu geenyee jirra dhiifamaa naaf oolchaa isiniin jedha naaf oolchaa amma kinoo bakkee tana qofa hafee isii ammoo walakkaan gaheeti viidiyoon dhaabee itti xumuree
walitti dichaanaa isiniin jedha. Kinoo isinilleen tartiibuma qara keessa hodhe keessa waan hin deemuuf nama dhibdu waa tokkollee tartiiba qara keessa deemaatu jiru keessan. Kinoo fakkeenyaaf amma isii kana keessa fudhee kan itti aanu immoo isii keessa, kan itti aanullee isii keessa, kan itti aanullee isii keessa, asiin ammoo jechuu jala isaa kanattiin takka kana keessan fudhee kinoo gara natti asiin takka irraa bu'aa jechuudha. Kunoo takka irraa gadi bu'ee jira asiin jechuudha. Ammallee asiin irraa gadi bu'aa deema. Takka irraa gadi bu'aa deema haga isiin akkanatti bal'atee deemutti. Diizaayinii isaa gara sochii gargalchanii ilaalchisuuf namatti faalla'a waan ta'eef hin danda'amu. Kana kunoo xiqqoosii dhaabee walitti dichaana maaliif sa'aatiin dheerate dhugaa isinitti. Kinoo amma xumuree jira akkana jira. Kinoo yeroo xumurame jiru maal fakkaate isinitti? Maalirraa jettu? Maashaallah. Maalirraa jettu? Maashaallah. Akkas xumurame amma kinoo gudunfee isinittiin garsiisa. Gudunfee dhiisaa maaliif jilbii isaa duuba isaatiin deebi'ee akkuma duraanii san dhaqee ittiin gudunfee fira isaa ittiin fidee dhiisaa adiidhaan jalqaba jechuudha. Kanaaf xumuree jira jechuun barbaade. Amma ababaa ta'ee bahee jira. Kinoo Kinoo xumuramee akkasii dhumattee amma immoo adii eessattiin jalqabaa? Adii yoo jettani asis jalqabaa asis hunda isaatiyyuu adiidhaan hin jalqabamu. Kunoo jirbii isaa kanaa wallaahi warra Madri afaanii warra mabaarif maqaan ishee Chaayinaa ta'u akkas inni qubeen akkanaa qubeen kun akkas elma kan kinoo amma jirbii kanarraa baaseeti si lafa faaya adii galchee kinoo amma bakka kanarraa eegalamu. Bakka kana walakkaa isaa kana qixxee isaa 43 dhufe sana 20 takka jennee dhiiste sana 20 takka san keessatti ol fudhannaa jalaan jechuudha. Jala duuba isaa kanaan as fudhanna keessa isaa akkasitti fudhanna. Caafii yeroo deemne gudunfina qaba. Kinoo caafii isaa kana qabdee akkasumatti gudunfita. Isinitti mul'ata jedhee yaada ofirraa fageessee jiraayyuu.